السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجمتودا في جالتمتوني هردفتوني أورمو تيتوريال. الحمد لله أنا نجكوت نجيني في هنجار الله هم كوجارا بك جرت مرة سناقو. أيانا كنا أول كبته هران تنا وني نسيم برسيسو فيله ماتي كيسني في يوكين بلايين كيسني في جودا حالا كاردي بيا إرجتن يوكين بيا إرجتني في نسيم برسيسو ورا شريعة زيني كبدني في أكسم ورا شريعة سوا كبدني حالا بلايين كيسني في يوكين ماتي كيسني kaardii biyya erguu dandeessanii isin barsiisa shari'aa sawaatii fi shari'aa zeenii irraa jechuudha. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa nuuf ta'e chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha. Achi booda all ka jettoon irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessadha. Egaa gammanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayyee daawwattootaan kiyyaa kaardii gara biyya bileeyyan keessaniif yookiin maatii keessaniif erguudhaaf shari'aa sawarraa jechuudha. Mana bilbilaa keessan kanarra ni galtanii. Yeroo haala kanaan mana bilbilaa keessa kanarra galtan jechuudha. Asolitti najma tokko sadii afur murabbaa gootaniiti ookee gootan. Warra shari'aa sawaati kuni. Achi booda yeroo haala kanaan ookee gootan hanga isiniif doobsaan eeggatanii. Hayyee daawwattootaan kiyyaa kinoo nuuf fidee jira jechuudha. Haala kanaan yeroo inni isiniif fidee intarnaashinaal filatan jechuudha. Lakkoofsa sadii kana dhootaniiti. Seendi gootan. Achi booda yeroo seendi gootan haala kanaan ammallee isinii fida biyyoota garagaraatti isinii fida. Amma biyyoota hunda akka isinii fidu yookiin biyyoota dabalataa akka isinii fidu Itoophiyaa fa'aa akka isinii fidu wanti gochuu qabdan sagal gootan. Achi booda seendi gootan. Achi booda haala kanaan isinii fida. Itoophiyaan kun lakkoofsa 20 takka irratti argamte jechuudha. 21 barreessita. Achi booda haala kanaan seenditti gootanii achi booda haala kanaan isinii fida. Akkuma asirratti argaa jirtan bir 50 erguu dandeessanii akkasuma bir 100 erguu dandeessanii akkasuma bir 250 erguu dandeessanii hanga 500 erguu dandeessanii jechuudha. Amma akka dandeettii keessanii yookiin akka qabeenyi keessanii suni akka itti irraa erguu barbaadaniiti jechuudha. Birri 50 erguudhaaf lakkoofsa tokko dhootanii seendi gootan. Achi booda haala kanaan asirra isin fida. Yeroo haala kanaan asirra isin fide amma wanti gochuu qabdan lakkoofsa itti erguu barbaaddan yookiin lakkoofsa irratti ergitan itti guutan. Fakkeenyaaf duwwaa 25 jettanii yoo barreessanii rakkoon qabu 25 jettanii yoo barreessanillee rakkoon qabu sun akka fedha keessaniiti jechuudha. Haala kanaan barreessaniiti. Haala kanaan barreessanii yeroo haala kanaan barreessan jechuudha seendi gootan. Achi booda obsaan eeggatanii achi booda kun haala kanaan isinii fida. Akkuma asirratti argaa jirtan birri 50 kan ta'u Itoophiyaa riyaala Suudiidha riyaala 12 fi halaalaa 5 jechuudha. Yookiin asirree 5 amma alaatul erguu yoo barbaadan jechuudha. Tokko barreessaniiti seendi gootan. Yoommoo erguun barbaanne duwwaa gootaniiti noo gootan seendi gootan jechuudha irraa deebi'a. Amma wanni tokkollee hin hafu jechuudha. Yoo nama tokko dhahee seendi itti godhe alaatul biyya ergama jechuudha. Ani garuu erguu waan hin barbaanneefu seendi hin godhu jechuudha. Yoo namni tokko dhahee alaatul deema jechuudha riyaala 50. Isin galee haala kanaan warri shari'aa sawaadhaa qabdan erguu dandeessanii jechuudha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa amma immoo warra shari'aa zeeniitiin isinitti agarsiisa jechuudha. Warra shari'aa zeenii qabdan najma tokko yeroo sadii jechuudha. Najma lakkoofsa biyyaa jechuudha. Lakkoofsa irratti erguu barbaadan guutanii jechuudha. Fakkeenyaaf duwwaa 25. Achi booda murabbaa gootaniiti ookee gootanii achi booda hanga isiniif obsaan eeggatan jechuudha. Ookee. Hayyee daawwattootaan kiyyaa kan akkuma asirratti argaa jirtan kan nuuf fidaa jira jechuudha. Zeeni hanga riyaala 200 erguu dandeessan jechuudha. Inni galee amma hanguma keessaa qabdan barreessitan jechuudha. Hanguma keessaa qabdan kan barreessitanii
yoo riyaala lama erguu barbaaddanis shan erguu barbaaddanis ja'a erguu barbaaddanis afur erguu barbaaddanis fakkeenyaaf ani afur erguus afur barreessitanis seendi gootan. Achi booda haala kanaan isinii fida yeroo haala kanaan isinii fide akkuma asirratti argaa jirtan riyaalli lama Itoophiyaa meeqa taati bir 8 taati jechuudha. Amma erguu barbaadan jechuudha alaatul lakkoofsa tokko dhootaniiti seendi itti gootan jechuudha. Haala kanaan seendi itti gootanii amma isin ergeessin jira jechuudha. Deemtee jirti jechuudha. Kuusirratti margaartan alaatul ergamtee fi jirti jechuudha. Haala kanaan kaardii gara biyyaadhaa maatii keessaniif bilayyan keessaniif abbaa barbaadaniif erguu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gara yeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa yoo ta'an sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatanaadha. Akkasuma viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaa laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uu dagatanaadha. Barumsa birootti nagolti deebinutti waan hordoftaniif galatoomaa.